Akkam jirtu daawwattoota keenya kun Odaa Afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. An Galaanii Tarreessaati. Dr. Mararaa Guddinaatiif yeroo ammaa hidhamtoota siyaasaa ukkaamsaa mootummaa Itoophiyaa jala jiran gargaaruuf koreen gargaarsa qindeessuu hundeeffamaa jiraachuun isaa dubbatame. Miseensa koree aktiivistii beekamaa kan ta'e Garasuu Tufaa marii isaa Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaa irratti akka dubbatetti koreen sadarkaa addunyaa irratti hundeeffamaa jiru kun deeggarsa maallaqaaf hojii dippiloomaasii kan qindeessudha. Koreen kun namooti Dr. Mararaan yeroo baay'ee biyya alaa kana dhufanii waan beekaniif namooti mana barumsa yuunivarsiitii sanatti barsiisaa warri turanirree bakka adda addaa waan jiraniif akkasumas immoo dhaabooti madirakii keessarree waan turaniif achi keessattirree warri hirmaataniif sappoortara waan kanaa ta'anirree bakka bakkatti inisheetii fudhataa waan turaniif haga ammaatti inisheetiivoota bakka adda addaatti fudhataman sana irratti walitti fiduudhatti kan turame amma koree wayii tokko yeroodhaaf kan dhaabbate jira. I think gidduu kanaa hin ibsamanatti fakkaata. Koreen kun qaama public relation irree qabaa. Qaama resource mobilize godhu irree legal support irree kan warra biyya sanaa keessa kan kennu qabaa. Akkasumas immoo advocacy kanarratti kan hojjetu. Garuu haga amma initiativeoti bakka adda addaatti fudhatamanii centralized hin tattaane effortiin biyyoota adda addaa keessa jira waan ta'eef sana walitti fiduudhaaf kan turame haga tokko waan dhumataa waan jiru kana natti fakkaata. Torbanuma kana keessa sirriitti ibsama inni jedhee yaada. Yeroo sana sirriitti isin ibsina. Dr. Mararaa qofarratti hin taane hoogganoota biyya sana keessatti hidhaman hundumaafidha kan kaampeenii godhu. Garuu warri initiatiivii kana fudhate barattoota Dr. Mararaan barsiise hiriyoota isaa namoota isa waliin yeroo dheeraadhaaf hojjetaa turanidha waan kana godhanii. Carrummaa kana itti fayyadamnee waan kana considerate goonee kaampeenii guddaa wayii tokko yeroo dheeraadhaaf godhuudhaaf qophiin akkasii ta'aa itti jirama jechuudha. Karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa maallaqa maqaa Dr. Mararaatiin biyya keessa seenee abbaa yookiin qaama maallaqa sana erge akka ibsan baankota biyyattii keessa jiraniif ajaja dabarsuun isaa barameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan taajjabdoonni akka dubbatanitti qaamni biyya Itoophiyaa bulchaan jira jedhu dhaabni bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan Wayyaaneen biyya qofaa osoo hin ta'in qabeenya namoota dhuunfaa akkamitti akka inni saamaa jiru kan mirkaneessuudha jedhameera. Kun osoo kanaan jiru manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhimma Dr. Mararaa ilaaluu qorannoo dabalataa gochuudhaaf gaaffii poolisiin dhiyeesse fudhachuudhaan Dr. Mararaan guyyoota 28f akka qorannoo jala turan ajajuun isaa beekameera. Poolisiin dhimma isaanii qorachaa jiru. Dr. Mararaa Guddinaa yakka shororkeessummaa irratti hirmaachisuu isaanii qorannaa adda addaa qorachaa akka jiran dhaddachatti himuu isaa gaazexaan Addis Standard jedhamu gabaaseera. Haa ta'u malee hoogganaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa umrii isaanii guutuu miidhaa jeequmsaa fi shororkeessummaa qabu barsiisaa akka turan beeksisuun yakka poolisiin isaan ittiin himate kana mormaniiru. Dr. Mararaa Guddinaa kamisa sa'a booda mana murtii federaalaa dhaddachaa raadaatti wayita dhiyaatan dippiloomaatonni teessoon isaanii Finfinnee ta'e maatiin isaanii fi deeggartoonni isaanii haala dhaddachaa hordofuuf kan argaman ta'us poolisoonni gara dhaddachaa seenan akka hin hordofneef ittisaniiru. Dr. Mararaa Guddinaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa irratti affeeraman waa'ee cabiinsa mirga namoomaa fi haala waliigala siyaasa Itoophiyaa ragaa ba'anii gara biyyaatti wayita deebi'an loltoota mootummaan hidhamuun isaanii ni yaadatama. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa booda mootummaan Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa akka isaan yaaddessee fi mootummaan Itoophiyaa dhimmi Dr. Mararaan ittiin himataman uummataaf akka ifa taasisu gaafachaa jiru. Yeroo lammaffaaf mana murtiitti kan dhiyaatan Dr. Mararaa fi abukaatonni isaanii yakka shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa ittiin isaan himate kana mormaniiru. Manni murtichaas guyyoota qorannoo dabalataa 28 poolisiin gaafate eeyyameefii jira. Mootummaan Itoophiyaa gochaa hidhamtoota mana hidhaatti murtii tokko malee ittiin dararu keessaa guyyoota qorannoo dabalataa jechuun beellama dheeressuu akka ta'e ni beekama. Manni murtiis guyyaa poolisiin itti gaafatu osoo hin hir'isin hunda eeyyamuun hidhamtoonni akka dararamaniif gumaachaa akka jiru haala deemsa hanga ammaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa guyyoota muraasaan dura xalayaa baankotaaf barreesseen Dr. Mararaan waggaa darbee maallaqa namaaf ergan akkasumas kan isaaniif ergame gabaasa akka dhiyeessan ajajuun isaa beekameera. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaan labsii yeroo hatattamaa waan darbaniif hidhaman jechaa turus amma garuu yakka itti himataman gara shororkeessummaatti fiduuf tattaafachaa akka jiru hubatameera. Mormiin uummataa guddina diinagdee fi galii damee tuurizimii irraa argamu akka hir'atuuf gumaacha olaanaa gumaachuun isaa beekameera. Mormii uummataa waggaa tokkoof haala adda ta'een cimee itti fufeen guddinni diinagdee Itoophiyaa harka lamaan dabala jedhamee tilmaamamee ture. Mormii uummataa kana booda guddinni diinagdee biyyattii 8% akka gadi bu'uuf sababa ta'uu toorri oduu Afrikaa News jedhamu gabaaseera.
Dinagdeen Itoophiyaa waggoota kurnan darban harka lamaan guddachaa jira jedhamee odeeffamaa tureef sababa mormii uummataa wajjin wal qabatee yeroo jalqabaatiif gara harka tokkootti gadi bu'uunsaa himameera. Dinagdeen Itoophiyaa bara faranjoota 2016 dhibbantaa 8 guddate jedhameera. Bara faranjoota 2017 fooyya'insa tokko malee naannoo dhibbantaa 6.5 guddachuu akka malu fandiin monitoringii addunyaa yookaan IMF beeksiseera. Galiin biyyattiin daldala alaa irraa argattu xiqqaa ta'uusaa fi galiin damee tuurizimii irraa argattu akka malee laafuunsaa himameera. Hanqina sharafaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kuusaan sharafa alaa Itoophiyaan qabdu xiqqaa akka ta'e dhaabbileen faayinaansii addunyaa beeksisaniiru. Kuusaan sharafa alaa xiqqaataa waan dhufeef humni bittaa birrii dadhabaa akka dhufe himameera. Kana malees liqii biyya alaa kaffaluu irratti miidhaa fidaa akka jiru ogeessonni dinagdee beeksisaniiru. Labsii yeroo hatattamaa ji'a onkololeessaa labsame damee tuurizimii irratti miidhaa guddaa waan qaqqabsiiseef galii sharafa biyya alaa Itoophiyaan argachuuf maltuu hambisuun sababa ta'eera. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileetota dawaa humna jajjabeessu fayyadamanii argaman umrii guutuu wal dorgommii irraa ittisuuf murtii dabarsee atileetonni morman. Atileetota dawaa humna jajjabeessu kamuu fayyadamanii argaman kana booda umrii guutuu wal dorgommii atileetiksii irraa akka ittisaman pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Kumaala Haayile Gebresillaasee toora oduu Rooyitersitti himeera. Ji'oota muraasaan dura atileetonni Itoophiyaa 6 yeroo wal dorgommii dawaa humna namaa jajjabeessu fayyadamanii argaman jechuun qoratamaa akka jiran ni yaadatama. Murtiin federeeshinichaa inni ammaa kun atileetota 6 miidhuu danda'a jedhameera. Atileetonni dawaa kana fudhatanii argaman kana booda biyya isaanii bakka bu'uun wal dorgommii kamuu irratti hirmaachuu akka hin dandeenye pirezidaantiin federeeshinichaa dubbateera. Atileetonni maqaan isaanii akka dha'amu hin barbaanne yaada kennaniin dogoggoraan dawaa tokko fayyadamuun jiraachuu waan maluuf murtiin addaa federeeshinichi murteesse miidhaa qaba jechuun mormaniiru. Dawaaleen dhibee namatti fursiisan kanneen adda addaa wal dorgommiin dura fudhataman akka dawaa nama jajjabeessutti waan ilaalamaniif federeeshinichi xiyyeeffannoo keessa galchuu qaba jedhaniiru. Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa fi Koreen Olompikii Addunyaa atileetonni dawaa humna jajjabeessu fayyadamanii argaman waggaa 4 wal dorgommii atileetiksii kamuu irraa ni ittisa. Akkaataa seera qaamolee lamaaniitiin erga murtii waggaa 4 kana xumuranii booda wal dorgommii Olompikii dabalatee wal dorgommii atileetiksii kamuu irratti dorgomuu akka danda'an murteesseera. Naannoo Gaambeellaatti rakkoo kenniinsa lafa qonnaa investimentii ilaalchisuun gabaasni koree waajjira ministeera muummeetiin dhiyaate abbootii qabeenyaa hunda kan hin hirmaachisne jedhameera. Abbootiin qabeenyaa naannoo Gaambeellaatti investimentii qonnaa irratti bobba'an bu'aan qorannoo waajjira muummeetiin dhiyaate abbootii qabeenyaa kan hin hirmaachisnee fi dhugaarraa kan fagaate jechuun mormaniiru. Abbootiin qabeenyaa dhuunfaadhaan baankota irraa birrii kan liqeeffatan ta'us bu'aan qorannichaa raawwii hojii isaanii dimshaashaan kan kaa'e jedhaniiru. Naannichatti karaa seera qabeessaan lafa fudhatanii maallaqa baay'ee ramaduun hojii jalqabsiisanii abbootiin qabeenyaa kunniin dubbataniiru. Abbootii qabeenyaa maallaqa liqeeffatan akkasumas maashinaroota taaksii malee gara biyya keessaa galchuun kaayyoo biraaf oolchan adda bahee tarkaanfiin irratti fudhatamuu qaba jedhaniiru. Koree waajjira ministeera muummeetiin haala adeemsa kenniinsa lafa investimentii qonnaa wajjin wal qabatee jiru akka qoratuuf hundeeffame adeemsichi bu'aa tokkollee kan hin qabne ta'uu beeksiseera. Naannoo Gaambeellaatti abbootiin qabeenyaa 600 lafa hektaara 630 investimentii qonnaatiif fudhachuun kan misoomsan garuu 15 akka ta'e tibbana koreen kun beeksiseera. Naannoo Gaambeellaatti abbootii qabeenyaa biyya keessaa investimentii qonnaa irratti bobba'an keessaa 75 saba Tigraay akka ta'e himamaa tureera. Abbootiin qabeenyaa 200 ta'an birrii biiliyoonni 4 fi 900 liqeeffatan manca'uusaa qorannoon kun mirkaneesseera. Naannoo Xaanaa Balatitti warshaan sukkaaraa ni hundeeffame jedhamee shonkoorri lafa hektaara 12,000 irratti misoome ibiddaan akka gubatu murtaa'uusaa maddeen oduu isaatitti himaniiru. Mootummaan shonkoorri lafa hektaara 12,000 irratti misoome kun akka gubatuuf kan murteesseef sababni isaa warshaan sukkaaraa kun ijaarsi isaa waan hin xumuramneef shonkoorri sadarkaa guddinaa xumuruun manca'uu waan jalqabeef jedhameera. Lafa hektaara tokko irraa sukkaarri kuntaala 200 ol oomishamuus himameera. Shonkoorri lafa hektaara 12,000 irratti misoome kun akka gubatu waan murtaa'eef kisaaraa birrii biiliyoona 5 qaqqabsiisa jedhameera. Kisaaraa kana wajjin wal qabatee gama mootummaatiin qaamni itti gaafatamummaa fudhatu hanga ammaa akka hin jirre beekameera. Oduun guyyaaraaf qabanne kanuma turtii gaarii. mormaniiru.
Dr. Mararaa Guddinaa kamisa sa'a booda mana murtii federaalaa dhaddachaa Araadaatti wayita dhiyaatan dippiloomaatonni teessoon isaanii Finfinnee ta'e maatiin isaanii fi deeggartoonni isaanii haala dhaddachaa hordofuuf kan argaman ta'us poolisoonni gara dhaddachaa seenan akka hin hordofneef ittisaniiru. Dr. Mararaa Guddinaa paarlaamaa gamtaa Awurooppaa irratti affeeraman waa'ee cabiinsa mirga namoomaa fi haala waliigala siyaasa Itoophiyaa ragaa ba'anii gara biyyaatti wayita deebi'an loltoota mootummaan hidhamuun isaanii ni yaadatama. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa booda mootummaan Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa akka isaan yaaddessee fi mootummaan Itoophiyaa dhimmi Dr. Mararaan ittiin himataman uummataaf akka ifa taasisu gaafachaa jiru. Yeroo lammaffaaf mana murtiitti kan dhiyaatan Dr. Mararaa fi abukaatonni isaanii yakka shororkeessummaa mootummaan Itoophiyaa ittiin isaan himate kana mormaniiru. Manni murtichaas guyyoota qorannoo dabalataa 28 poolisiin gaafate eeyyameefii jira. Mootummaan Itoophiyaa gochaa hidhamtoota mana hidhaatti murtii tokko malee ittiin dararu keessaa guyyoota qorannoo dabalataa jechuun beellama dheeressuu akka ta'e ni beekama. Manni murtiis guyyaa poolisiin itti gaafatu osoo hin hir'isin hunda eeyyamuun hidhamtoonni akka dararamaniif gumaachaa akka jiru haala deemsa hanga ammaa jiru irraa hubachuun ni danda'ama. Poolisiin federaalaa Itoophiyaa guyyoota muraasaan dura xalayaa baankotaaf barreesseen Dr. Mararaan waggaa darbee maallaqa namaaf ergan akkasumas kan isaaniif ergame gabaasa akka dhiyeessan ajajuun isaa beekameera. Mootummaan Itoophiyaa Dr. Mararaan labsii yeroo hatattamaan waan darbaniif hidhaman jechaa turus amma garuu yakka itti himataman gara shororkeessummaatti fiduuf tattaafachaa akka jiru hubatameera. Mormiin uummataa guddina diinagdee fi galii damee tuurizimii irraa argamu akka hir'atuuf gumaacha olaanaa gumaachuunsaa beekameera. Mormii uummataa waggaa tokkoof haala adda ta'een cimee itti fufeen guddinni diinagdee Itoophiyaa harka lamaan dabala jedhamee tilmaamamee ture. Mormii uummataa kana booda guddinni diinagdee biyyattii 8% akka gadi bu'uuf sababa ta'uu toorri oduu Afrikaa Niwus jedhamu gabaaseera. Diinagdeen Itoophiyaa waggoota kurnan darban harka lamaan guddachaa jira jedhamee odeeffamaa tureef sababa mormii uummataa wajjin wal qabatee yeroo jalqabaatiif gara harka tokkootti gadi bu'uunsaa himameera. Diinagdeen Itoophiyaa bara faranjoota 2016 8% guddate jedhameera. Bara faranjoota 2017 fooyya'insa tokko malee naannoo 6.5% guddachuu akka malu fandiin monitoringii addunyaa yookaan IMF beeksiseera. Galiin biyyattiin daldala alaa irraa argattu xiqqaa ta'uusaa fi galiin damee tuurizimii irraa argattu akka malee laafuunsaa himameera. Hanqina sharafaa wajjin wal qabatee yeroo ammaa kuusaan sharafa alaa Itoophiyaan qabdu xiqqaa akka ta'e dhaabbileen faayinaansii addunyaa beeksisaniiru. Kuusaan sharafa alaa xiqqaataa waan dhufeef humni bittaa birrii dadhabaa akka dhufe himameera. Kana malees liqii biyya alaa kaffaluu irratti miidhaa fidaa akka jiru ogeessonni diinagdee beeksisaniiru. Labsii yeroo hatattamaa ji'a onkololeessaa labsame damee tuurizimii irratti miidhaa guddaa waan qaqqabsiiseef galii sharafa biyya alaa Itoophiyaan argachuuf maltu hambisuun sababa ta'eera. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa atileetota dawaa humna jajjabeessu fayyadamanii argaman umrii guutuu wal dorgommii irraa ittisuuf murtii dabarse atileetonni morman. Atileetota dawaa humna jajjabeessu kamuu fayyadamanii argaman kana booda umrii guutuu wal dorgommii atileetiksii irraa akka ittisaman pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa Kumaalaa Haayile Gebresillaasee toora oduu Rooyitersitti himeera. Ji'oota muraasaan dura atileetonni Itoophiyaa 6 yeroo wal dorgommii dawaa humna namaa jajjabeessu fayyadamanii argaman jechuun qoratamaa akka jiran ni yaadatama. Murtiin federeeshinichaa inni ammaa kun atileetota 6 miidhuu danda'a jedhameera. Atileetonni dawaa kana fudhatanii argaman kana booda biyya isaanii bakka bu'uun wal dorgommii kamuu irratti hirmaachuu akka hin dandeenye pirezidaantiin federeeshinichaa dubbateera. Atileetonni maqaan isaanii akka dha'amu hin barbaanne yaada kennaniin dogoggoraan dawaa tokko fayyadamuun jiraachuu waan maluuf murtiin addaa federeeshinichi murteesse miidhaa qaba jechuun mormaniiru. Dawaaleen dhibee namatti fursiisan kanneen adda addaa wal dorgommiin dura fudhataman akka dawaa nama jajjabeessutti waan ilaalamaniif federeeshinichi xiyyeeffannoo keessa galchuu qaba jedhaniiru. Federeeshiniin Atileetiksii Addunyaa fi Koreen Olompikii Addunyaa atileetonni dawaa humna jajjabeessu fayyadamanii argaman waggaa 4 wal dorgommii atileetiksii kamuu irraa ni ittisa. Akkaataa seera qaamolee lamaaniitiin erga murtii waggaa 4 kana xumuranii booda wal dorgommii Olompikii dabalatee wal dorgommii atileetiksii kamuu irratti dorgomuu akka danda'an murteesseera. Naannoo Gaambeellaatti rakkoo kenniinsa lafa qonnaa investimentii ilaalchisuun gabaasni koree waajjira ministeera muummeetiin dhiyaate abbootii qabeenyaa hunda kan hin hirmaachisne jedhameera. Abbootiin qabeenyaa naannoo Gaambeellaatti investimentii qonnaa irratti bobba'an bu'aan qorannoo waajjira muummeetiin dhiyaate abbootii qabeenyaa kan hin jira waan ta'eef sana walitti fidduudhaaf kan turame haga tokko waan dhumataa waan jiru kana natti fakkaataa torbanuma kana keessa sirriitti ibsama inni jedhee yaada. Yeroo sana sirriitti isin ibsina. Dr. Mararaa qofarratti dhun taane hoogganoota biyya sana keessatti hidhaman hundumaafidha kan kaampeenii godhu garuu warri inishiyatiivii kana fudhate barattoota Dr. Mararaan barsiise hiriyoota isaa namoota isa waliin yeroo dheeraadhaaf hojjetaa turanidha waan kana godhanii
carruma kanatti fayyadamnee waan kan considerate goone kaampeenii guddaa wayii tokko yeroo dheeraadhaaf godhuudhaaf qophiin akkasii ta'aa itti jirama jechuudha. Karaa biraatiin mootummaan Itoophiyaa maallaqa maqaa Dr. Mararaatiin biyya keessa seenee abbaa yookiin qaama maallaqa sana erge akka ibsan baankota biyyattii keessa jiraniif ajaja dabarsuun isaa barameera. Dhimma kana ilaalchisuudhaan taajjabdoonni akka dubbatanitti qaamni biyya Itoophiyaa bulchaan jira jedhu dhaabni bilisa baasaa uummata Tigraay yookaan Wayyaaneen biyya qofaa osoo hin ta'in qabeenya namoota dhuunfaa akkamitti akka inni saamaa jiru kan mirkaneessuudha jedhameera. Kun osoo kanaan jiru manni murtii federaalaa Itoophiyaa dhimma Dr. Mararaa ilaaluu qorannoo dabalataa gochuudhaaf gaaffii poolisiin dhiyeesse fudhachuudhaan Dr. Mararaan guyyoota 28f akka qorannoo jala turan ajajuun isaa beekameera. Poolisiin dhimma isaanii qorachaa jiru Dr. Mararaa guddinaa yakka shororkeessummaa irratti hirmaachisuu isaanii qorannaa adda addaa qorachaa akka jiran dhaddachatti himuu isaa gaazexaan Addis Standard jedhamu gabaaseera. Haa ta'u malee hoogganaan paartii Koongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa guddinaa umrii isaanii guutuu miidhaa jeequmsaa fi shororkeessummaa qabu barsiisaa akka turan beeksisuun yakka poolisiin isaan ittiin himate kana. Akkam jirtu daawwattoota keenya, kun Oduu Afaan Oromoo TV Saatirraa isiniif darbuudha. An Galaanii Tarreessaati. Dr. Mararaa Guddinaatiif yeroo ammaa hidhamtoota siyaasaa ukkaamsaa mootummaa Itoophiyaa jala jiran gargaaruuf koreen gargaarsa qindeessuu hundeeffamaa jiraachuun isaa dubbatame. Miseensa koree aktiivistii beekamaa kan ta'e Garasuu Tufaa marii isaa Afaan Oromoo qophii dhimma keenyaa irratti akka dubbatetti koreen sadarkaa addunyaa irratti hundeeffamaa jiru kun deeggarsa maallaqaaf hojii dippiloomaasii kan qindeessudha. Koreen kun namooti Dr. Mararaan yeroo baay'ee biyya alaa kana dhufanii waan beekaniif namooti mana barumsa yuunivarsiitii sanatti barsiisaa warri turanirree bakka adda addaa waan jiraniif akkasumas immoo dhaabooti madirakii keessarree waan turaniif achi keessattirree warri hirmaataniif sappoortara waan kanaa ta'anirree bakka bakkatti inisheetii fudhataa waan turaniif haga ammaatti inisheetiivoota bakka adda addaatti fudhataman sana irratti walitti fiduudhatti kan turame amma koree wayii tokko yeroodhaaf kan dhaabbate jira. I think gidduu kanaa hin ibsamanatti fakkaata. Koreen kun qaama public relation irree qabaa. Qaama resource mobilize godhu irree legal support irree kan warra biyya sanaa keessa kan kennu qabaa. Akkasumas immoo advocacy kanarratti kan hojjetu. Garuu haga amma initiativeoti bakka adda addaatti fudhatamanii centralized hin tattaane effortiin biyyoota adda addaa keessa